Yaadin taari'een oomishee rakkiseen yaadin taari'een oomishee rakkiseen amrii hunda isee rabbeetti hirkisee amrii hunda isee rabbeetti hirkisee barri dabaree waltarreedhaan kaate barri dabaree waltarreedhaan kaate bara kana saduu ambiraatiin baate. Wanti dhufe hunduu ajaja garraate jireenya addunyaa sabuma jarraate akka barri godhee fakkaachuun dirqama kophaa jiraadhaanii guyyarraa himama dhibee abbaa tokko hundinuu dhibama kana yaada ta'ee addunyaan cinqamaa kana yaada ta'ee addunyaan cinqamaa ka ibidda hin beeynee tuqeetuu gubataa. Inni beeku ammoo dursee waa hubataa gariin farda yaabbeen utaalee gulufaa gariin beenu jedhaan anilleen ni dhufaa gariin abjuu kanaa takkaa keessa murre mijuu biyyi furuu takkaa taa'een furre osomaa ijaajjuu gamasiif gamanaa biiftuu baatee iftuu siin jedha dukkanaa biiftuun barii baatee tanillee haa taatu. Rakkoof dhibdeen guutuu biyyarraa haa kaatu yoo jedhee kadhadhee aaminiin didinaa waa yaaddan milkaayaa dolcheenaa fidinaa waa yaaddan milkaayaa dolcheenaa fidinaa roobus dachiisiisee biseen haa margu warri wal yaadillee ijaan wal haa argu teettanis deemtanii samtuu hin yaadinaa qabilchaati nyaadhaa hunduu hin daarinaa. Waluma eebbisaa walina baarinaa waluma eebbisaa walina baarinaa kan beeku kan beeynee jabeessee haa gorsu inni miidhamillee hundumaa haa obsu malaa fi maslahaa wal wajjiin jiraatu gaafa namaa toltee kabilchaate nyaatu akkam nagaa bultee salaamata harkaa baratu daangessee koronaan si argaa. Walirraa fagaadhaa ittoo bakka bakkaa rabbummaa naa godhuu dafee dakkaan dakkaa dhiqachuu harkaatii faguuggachuu fuulaa koronaa ittisuuf hunduu itti duulaa koronaa ittisuuf hunduu itti duulaa. Yaadin taari'een oomishee rakkiseen yaadin taari'een oomishee rakkiseen. Amrii hunda isee rabbeetti hirkisee amrii hunda isee rabbeetti